Hiikamuu kee namni barbaadu hin jiru. Hiikamuu kee, fayyuu kee, jijjiiramuu kee namni barbaadu tokko hin jiru. Namoonni lafarra jiran hundinuu rakkina keessatti si gaafachuu barbaadu. Sababa dhukkuba keetii barbaadu. Sababi dhukkuba kee immoo yakka akka ta'e sitti faradu. Sababa eenyuu miti kanatti rakkatu. Sababa eenyuu miti kanatti abaaramaa taate. Sababni isaa maali yoo jette ulfina Waaqayyootiif akka taatu. Waaqayyo si'in lafaa kaaseetu ofii isaatis irratti ulfaata. Eenyuun lafaa kaasee jedhamuun hin hafu. Garuu akkas jedhama galgala kanaa kaasee waa'ee keetiif. Eenyuun qaba namni kun? Nama qabaa laata jedhama. Eeyyee nama qaba. Nama caalu qaba. Nama garasii qaba. Nama fuudhee nama hin ganne qaba. Nama argee nama hin ganne qaba. Nama laalee achi hin laalle qaba. Galgala kana aadaanii araadii alabaa irraa bahaata kata. Nama ta'ee namaa dhufu qaba Waaqayyo. Yesus Kristos gooftaa ta'ee otuu jiru Yohaannis boqonnaa 5 irratti nama ta'ee nama dhabee boo'u tokko bira dhaabate galaana daarii ciise maal taate yote nama dhabe nama na cunqursu namuma duratti na dhiibu namuma fayyina kootti na dhiibu namuma eebba kootti na dhiibu nabeennan Yesus dhaqeetu sin kaasa ganama kana nama nabeen jedhin nama ta'ee sii dhufeera utuu waaqa ta'ee jiru nama guutuu ta'ee sii dhufeera firan dhabe nama gaariin dhabe utuu nama qabaadhe Waaqayyo isa Yohaannis boqonnaa 5 irratti hojjete mana keetti dabalee hojjeta. Abbo gadaan keenu tolte Yeso gadaan keenu tolte Abbo gadaan keenu tolte Yeso gadaan keenu tolte Kutaa macaafa qulqulluu qabattanii kan jirtanu wangeela Maatiyos boqonnaa 21 irra ishee jirtu akkas jedha. Isaan Yerusaalemitti dhiyaatanii gara gaara ejersaa Betfaage jedhamu ga'an. Yesus bartoota lama ergee ganda fuullee keessan jiru sana dhaqaa achumaan harree yaabbiidhaaf taatu hidhamtee ilmoon ishee bira dhaabbattu in argitu hiikaatii naa fidaa. Namni tokko yoo waan isiniin jedhee immoo gooftaatu dhimma irraa qabaa utuu hin turinis isinii deebisattiin jedhaa isaaniin jedhe. Kun immoo wanti raajichi jedhe akka fiixaan ba'uufi ta'e malee inni namoota Xiyoonitti himaa mootiin keessan gad of deebisee kunoo ani harree yookaan harree yaabbii keessaa ilmoo harreerra taa'ee isiniif nan dhufaa inni jedhe akka hiikamuufi jedhe. Hiikamuu keenya Waaqayyotu barbaade jedheen dubbadhe. Hiikamuu kee namni barbaadu hin jiru. Hiikamuu kee, fayyuu kee, jijjiiramuu kee namni barbaadu tokko hin jiru. Namoonni lafarra jiran hundinuu rakkina keessatti si gaafachuu barbaadu. As galagalanii dhiisii tuutanii achi galagalanii immoo hojii isheetti seedhaan ba'e. Balaa hamtuu turte waan ati hin qabne sirra tuulu. Sababa dhukkuba keetii barbaadu. Sababi dhukkuba kee immoo yakka akka ta'e sitti faradu. Macaafi qulqulluun mucaa ijoollummaa isaatii garaa haadhaatti naafa ta'e dhiyaateef yakka barbaadu turan jedha. Mucaan kun dhalootuma isaatiin naafa ta'e dhalatee jira. Namoonni garuu yakka eenyuutiin akka nakkas ta'e duwwaa barbaadu. Fayyina isaa miti kan barbaadan. Wanti isaan xiinxalanu, wanti isaan qoratanu yakka eenyuutiif akkas ta'e jedhu malee maaliin fayya karaan fayyina nama kanaa maaliin jenne. Gaaf tokko namni deebii dhukkuba mucaa kanaa deebisuu danda'u waan dhibeef Yesus Kristoosin arganii akkas jedhan. Sababaa yakka eenyu akkas seemee nutti himi. Fayyisuu dandeessa fayyisiin jenne. Hiikuu dandeessa hiikin jenne. Mata duree wayitti kennani akka inni fayyisu waan beekanuuf bira dabarsuu waan barbaadan fakkaata. Sababa eenyu akkas ta'e mucaan kuni haadha isaati moo abbaa isaati moo maatii isaa keessaa moo mucichumatu garaa haadhaati kaasee cubbamaadha. Akkas jedhe gooftaa Yesus. Abbaanis yakkamaa miti. Haatis yakkamaa miti. Cubbuun qabanu haati isaan jennu. Cubbuun qabanu abbaan isaan jennu. Garuu sababa cubbuu isaanii miti kan inni akkas ta'e. Gooftaa Yesus abbaan yakkamaa miti haati yakkamaa miti hin jenne. Cubbuun qabanu qulqulluudhaan jenne. Garuu maal jedhee sababa yakka eenyu sababa cubbuu eenyuyyuu akkas ta'an jiru. Ulfinni Waaqayyo akka ittiin mul'atuufi malee harki Waaqayyo akka irraa mul'atuufi malee Waaqayyo akka itti maqaan isaa ittiin waamamuufi malee Waaqayyo kan jedhamu karaa isaa akka beekamuufi malee ilmi Waaqayyo Yesus karaa isaa akka ulfaatuufi malee. Ilmi Waaqayyo akkamitti naafaan ulfaata fayyaadhaan ulfaata malee naan akkas miti ijoollee jedhe. Nan fayyisa
eenyutu fayyise gaafa jedhamu maqaa kootu duuka ka'a. Naafummaa mucaa kanaa otoo hin taane fayyisaa isaatu labsama kana booddee jedha. Waggoota dheeraadhaaf gadi deebi'uun kee lallabameera yoo ta'e, waggoota dheeraadhaaf naman taatu naman taane kan jedhantu jira yoo ta'e, har'a garuu simiti, naafummaa kee miti, rakkina kee miti, hiyyummaa kee miti, Waaqa lafaa si kaase, Waaqa si yaadate, Waaqa tooratti si gashe, Waaqa namatti si dabale, Waaqa harka si qabe, Waaqa si gargaaretu lallabama. Ameen jedhadhaati. Sababa eenyu miti kanatti rakkate, sababa eenyu miti kanatti abaaramaa taate. Sababni isaa maali yoo jette ulfina Waaqayyootiif akka taatu. Waaqayyo si'in lafaa kaaseetu ofii isaatis irratti ulfaata. Eenyuun lafaa kaasee jedhamuun hin hafu. Garuu akkas jedhama galgala kanaa kaasee waa'ee keetiif. Eenyuun qaba namni kun? Nama qabaa laata jedhama. Eeyyee nama qaba. Nama caalu qaba. Nama garasii qaba. Nama fuudhee nama ganne qaba. Nama argee nama ganne qaba. Nama laalee achi laalle qaba. Galgala kana aadaalee araadii alabaa irraa bahaadha kata. Nama ta'ee namaa dhufu qaba Waaqayyo. Isa nama ta'ee namaa dhaabatu qaba. Yesuus Kiristoos gooftaa ta'ee otoo jiru Yohaannis boqonnaa 5 irratti nama ta'ee nama dhabee boo'u tokko bira dhaabate. Eenyu nama dhabeettee kan boossu? Firan dhabe, nama gaariin dhabe, tun nama qabaadhe, tun qabaadhe. Waaqayyo isa Yohaannis boqonnaa 5 irratti hojjete mana keetti dabalee hojjeta. Waggaa 38 guutuu galaana daarii ciise maal taate yoo ta'e naman dhabe. Nama na cunqursu, namuma duratti na dhiibu, namuma fayyina kootti na dhiibu, namuma eebba kootti na dhiibu dhabeennani Yesuus dhaqeetu sin kaasa ganama kana. Naman dhaben jedhin nama ta'ee sii dhufeera. Utuu Waaqa ta'ee jiru nama guutuu ta'ee sii dhufeera. Namni na gaafateen beeku manaan ati USA dhuftee na gaafatteennan oliin sii dhufe. Gatii nama dhabdeefan nama ta'ee sii dhufe. Fayyuu barbaaddaa jennan sitti mataan jiraam naman qabu. An sii dhufeeraan fayyuu barbaaddaa. Sitti maan jiraam naman qabu. An nama ta'ee sii dhufeera fayyuu barbaaddaa. Sana booddee Yesuus waan godhu dhabe kai siree kee baadhu deem bakka. Nama tokkoon akkas jedha kai deemi. Gara abjuu keetti, gara mul'ata keetti, gara yaada Waaqayyootti, gara sasiif kakatameetti, gara borii keetti kai deemi. Nami tokko galgala kana kaasee afurri isaa sin deema, foon isaa sin deema. Asafradiyaana foolaa saantaraa diyaasa. Achuman jira nan kadhadha, nan sooma, naa ta'uu dide warri jettan sabbar seenaa galgala kana kaasee kai deemi jedha Waaqayyo. Kai deemi. Waaqayyo sitti dubbata. Waaqayyo inuma siin jedha. Waaqayyo akkasiin jedha. Konferensiin dhufu hunduu kan keeti nu salachaa'eera. Akkasii fagoodha Waaqayyo. Sitti banee warra lafaan kaatu jedhe afaan qabachiisu. Sitti banee naman taatu warra jedhan afaan qabachiisu. Sitti banee isheen si'achi warra jedhan afaan qabachiisu. Sitti banee maqaa gooftaa Yesuusitiin diinota kee lafaa ilaalchisu. Hidhamuun sakkoo isaan hin rakkifne. Kufaatii namicha kanaa miti kan isaan dhiphisaa jiru. Kan isaan rakkisaa jiru sababa eenyuuti? Cubbuu eenyutu hojjete? Irraa kaasee jedhime maaloo? Waaqayyo jedhime maaloo? Diinota koo duratti maaddii anaaf qopheessaa. Dhadhaa ejersaa jedhi dabalee mataa koo na dibaa. Diinonni koo jedhi dabaleeti kana ilaalanii na sodaatu jedhi dabalee. Maatiyos boqonnaa 21 kana deemtanii gaafa ilaaltanu dhaqaatii hiikaatii fidaa sagalee jedhutu jira. Hiikamuu kee namni barbaadu hin jiru yoo haadha keetiif obboloota kee ta'een ala. Namni hunduu hidhamuu kee keessatti si gargaaruu barbaada. Namoonni harreetti kun hidhaa keessa akka jirtu beekanu jiru. Abbaa qabdi machee marreen kun. Harree kana garuu hidhaa keessatti eegu malee namni iddootti geeddaru illee hin jiru. Gooftaan Yesuus Kiristoosiif garuu kakuun kakatame tokko jira. Mootiin kee harree xinnoorra ilmoo harreerra taa'ee gara kee dhufa. Of gad deebisee sii dhufa kan jedhu kakuu jira. Kakuu guddaan tokko 2018tti jira taanaan karaa kee raawwatama. Kakuun guddaan tokko beddelleedhaaf miti Itoophiyaadhaaf jira garuu Waaqayyoon bira karaa raawwii isaa immoo ati ta'e maqaa Yesuusin. Karaatti Waaqayyoo ergaa isaa raawwatetu si haa godhu Waaqayyo. Harroota keessa harreen isheen kun garuu karaa raawwii turte. Karaa raawwii turte. Hidhaa keessa jirti. Baay'een isaanii hidhaa keessatti eegu. Baay'een isaanii hidhaa keessatti ilaalu. Baay'een isaanii achumatti eegu malee namni tokkollee karaa ishee ilaalee hin beeku. Harreen kun hidhaa keessa gaafa jirtu namni bishaan itti qabeen jiru. Harreen kun gaafa hiikamuun ishee labsamee funyoo fudhatanii deeman jedhe gooftaa Yesuus. Dhaqaa hiikaa fidaa jedhee keetu wait waan isinitti muraggeeffadhaa. Maal ennaan namoota wayii jiru
maaliif hiikta kan jedhan hidhamuu isheetti kan walii galan jara kana bira gaafa geessanu gooftaa barbaade jedhaati itti himaa malee jarattiin hidhamuu ishee jaallatti malee hiikamuu ishee hin jaallattu. Otuma isaan hidhamuu kee jaallatamu hiikamuun kee murtaa'eera ameen jedhati. Otuma isaan hidhamuu kee jaallatanii hiikamuun kee murtaa'eera ameen jedha. Finyoon duubatti si harkisaa jiru galgala kana maqasii Waaqayyootiin hin cita. Hiikaa gaafa hiiktan garuu namooti wayii jiru. Maaliif hiikta kan siin jedhanu jiru. Kanaaf jiraaf deebii tokko Waaqayyotu barbaade. Mee harki namaa keessa hin jiru jedhamee maaloo. Waaqayyotu barbaade jedha dabalaate. Eenyutu barbaade? Hiikamuu kee Waaqayyotu barbaade. Fayyuu kee Waaqayyotu barbaade. Nama ta'uu kee Waaqayyotu barbaade. Nama caaltee argamuu kee nama miti Waaqayyotu barbaade. Fayyuu koo eenyu barbaade. Hiikamuu koo eenyu barbaade. Nama ta'uu koo eenyu barbaade. Tooratti galuu koo eenyu barbaade. Nama miti, haadha miti, abbaa miti, ollaa miti. Waaqayyotu barbaade. Qoree kaloo anitti hidhamee jiru irratti kanan eegamaa jiru Waaqayyo garuu kaloo sanarraa na baasuu barbaade. Keessaa na fuuchuu barbaade. Hin beeku Waaqayyo sila ganamootuun sagalee kana dubbisaa jiru akkanaan jedhe namoota baay'ee lafa isaan qoqoree isaan irra dhaabataa jiran irraa hiikeen baasanaan. Lafa amma jiran sana amma isaan irraanfatanutti jedhe Waaqayyo. Waan amma irra jiran amma isaan irraanfatanitti jedhe Waaqayyo. Ana ayyaana kootti dhangalaasee nan kolfisiisaa jedhe Waaqayyo. Kan kolfaa ta'u keessa adiimarraa katabeena hebaa shalabogaanii alaadiyaana reebos Waaqayyo anatu barbaade. Nama ta'uu kee natu barbaade. Jijjiiramuu kee natu barbaade. Tooratti galuu kee anatu barbaade. Eenyu barbaade? Waaqayyotu barbaade. የማንም ፍላጎት አይደለም የጌታ ኢየሱስ ፍቃድ ዋማ ከሳም በአምኔ ከሳ nama ba'utu waanuma adiyamas otuma didanuuti otu didanu maaliif hiikamti otoo jedhanu maaliif geeddaramaaf iddoon otoo jedhani maaliif otoo jedhanu Waaqayyo dhimma irraa qaba. Waaqayyotu barbaade ka obboleessa ishee miti kan barbaade Waaqayyotu barbaade ka gooftaa Yesuustu dhimma irraa qaba waan ta'eef hiikamuu kooti namni jedhu tokko iyyee maraate ameen naaraa jedhe. Hiikamuu isheetiif namooti carraa otuu qabanu namoonni hin carraaqne gaafa Waaqayyoon ishee hiiksisuu jalqabu garuu bakka dhaabatanii maaliif akkamitti hiikamti maaliif hiikamti eessa geessitu mandara keenya keessaa no Waaqayyotu barbaade. Waaqa jabaa tokkotu barbaadaa jira. Abbaa taayitaa Waaqaaf lafaatu barbaadaa jira. Isa eenyullee dura dhaabachuu hin dandeenyeef isa eenyullee jala dubbachuu hin dandeenyetu barbaadaanii jira. Waaqayyotu barbaadaa jira. Maaliif akka caafame gaafa ilaaltanu kakuu Waaqayyo abbaan Yesuus Kiristoosiif dubbate akka xumuramuuf malee waa'ee harree kanaa miti. Akkamitti gara beeta saayidaa dhufa. Otuun beekamin waa walitti buusee Waaqayyo siin lafaa kaasu ameen. Kakuu biyyattii raawwachiisuudhaaf namni tokko lafaa ka'uu qaba. Kakuu biyyattii raawwachiisuudhaaf namni tokko yaadatamuu qaba. Waaqayyo kakuu biyyaa gaafa raawwatu siin garuu lafaa kaasuun isaa dirqama. Biyya kanaaf kakuutu raawwatamaa jira. Seera macaafa kanaaf kan kontekstii macaafa kana gaafa laaltanu waa'ee harreetti miti. Garuu baay'ee kan na ajaa'ibu Waaqayyo kakuu biyyattii raawwachuudhaaf gidduutti namatti fayyadamu barbaada ture. Eeraa kan taakaaraa diyaana boolaba. Ergaa biyya kanaaf fiduudhaaf, ergaa Wallaggaadhaaf fiduudhaaf, ergaa ba'aa kanaaf, lixa kanaaf, Dabuub Sudaaniidhaaf fiduudhaaf, Itoophiyaa guutummaadhaaf fiduudhaaf sitta fayyadamu Waaqayyo ameen jedhan. Nanawweetti ergaa dubbachuu barbaada Waaqayyo. Garuu Yoonaas ka'uu qaba. Nanawweetti ergaa dubbachuudhaaf Yoonaas namni jedhamu namni ergaa fuudhee deemu namni tokko ka'ee ergaa kana fuudhee kan deemu jiraachuun isaa dibamuun isaa dirqama. Har'as nama barbaada waldaa kiristaanaa keessa ani jira kan jedhu garuu ameenaa jedhatu. Isaayyaas boqonnaa 6 deemtanii gaafa ilaaltanii mana qulqullummaa guutee shaasharaan qamisiisaa mana qulqullummaa guutee namni hunduu garuu cubbamaa ani garuu ofan arge ejji koon baname ofan arge gaafa of argu garuu wayyaa kootu ciccitaadha xuriidha arrabi koo jedhe sana booddee ergamaan tokko gucaa abiddaa fidee dhiikootti kaa'ee jedha sin qulleessanaan jedha otuma na gubuu qullaa'uu erga ta'e nan rakkadhan jedha achuma dhaabadheen abiddicha erga fudhadhee booddee gaafa of ilaalu qullaa'een ture jedha sana booddee sagalee guddaan dhaga'e eenyuun an ergadha ergaan qaba waaqarraa sagalee jedhu
dhagaye sana booddee anis ka'ee miilla kootiin dhaabadhe erga na qulleessitee na ergadhu erga nama barbaaddee na ergadhu erga namni sii taatee na ergadhu kaabatti na ergadhu baatti na ergadhu dhiyaatti na ergadhu siifan deemaa na ergadhu. Ofii koo kenneera sifi omaanu koo madu eenyollee udisee jajooke asii jira naaf dadhu asii jira gooftaa koo asii jira silabsuuf asii jira uumaa koo asii jira silabsuuf asii jira. Har'as Waaqayyo biyyaaf ergaa qaba eenyuun ergadhu jedha ani jira. Dadhabaan hin taataan ani jira. Sagal kufee kan ka'e hin taataan ani jira. Iddoo sana siifan galataan ani jira. Meeyyaa hin taataan ani jira jedhame maalo. Dadhabaan hin taataan ani jira. Namoonni akka kooti hin taataan ani jira. Eenyuun ani ergadhaa jennaan ani jira. Sila ganama cubbamaa kanan ture amma garuu balaqqeessi ifa keetii kanarraa rukute. Sila ganama dadhabaa kanan ture sabaan wal fakkaataa kanan ture amma garuu kanan dhiiga keetiin qullaa'e ani jira. Ergaasii dhaquudhaaf yaa Waaqayyo ani jira. Akkas naan jedheera Waaqayyo naman lafatti geeddarutu jira. Naman kattaarraa hiikee marga lalisaarra deemsisu jira. Naman waan inni har'a keessa jiru irraanfachiisutu jira. Naman seenaasaa geeddaree boriitu arrasaa wallaalchisutu jira naan jedhaa Waaqa. Ana namni sun namni jedhu yee maraate ameen. Isaan ammayyuu waa'ee hidhamuu isheeti. Ammayyuu abjuun isaanii abjuu hidhamuuti. Harree kanaaf kan isaan qaban. Maafii kamtee har'a ooltu bora ooltu taana ooltu. Waaqayyo garuu waan isaanitti himne iyyuu qaba. Warra hiikuu dhaqanittuu waan hin himne qaba. Ulfina isheedhaaf qopheesse qaba. Humna isheedhaaf qopheesse qaba. Karaa isheedhaaf qopheesse qaba. Abaaboo isheedhaaf qopheesse qaba. Kan hiikamtutti iyyuu Waaqayyoon baattee hiikamta ameen jedha. Kan deemtutti iyyuu immoo duwwaan deemtu Yesuusin fuutee deemta ameen jedha. Kan sokkititti iyyuu harka duwwaa miti Yesuus sirraa mul'ata ameen jedha. Hiikamuu kee deemuu kee duwwaadha kan isaan beekan. Waa'ee hiikamuu isheetiif falmu. Isa Yesuus irra taa'uuf jedhu hin argine isa. Anarra taa'i jedhuun sila. Garuu hiikamuu ishee maaliif otoo isaan jedhaa jiranuuti? Ati waa'ee hiikamuu ishee dubbattaa gana abaabooti ishee dhaafama. Gana diimaarra deemti, adiirra gurraacharra ganaa deemti. Ati hiikamuu isheetiif boossa kabboorta adii allaasa kaata faashaa taaraadiya. Ilma Waaqayyoo sabantii Waaqaa keessaa na dhageessu. Sagaleen kun ana malee nama tokko irratti naafa ta'u galgala kana maqaa Yesuus. ለመጀመሪያ ጊዜ ሀሬ ላይ ዘሪ ፈት ለመጀመሪያ ጊዜ ሀሬ ፎጥ አረደምት ገልገለ ከና ካሰ ጨራንኩ ሲፍሳ ድፉ መቃ ኢየሱስ ማፊ ከምጠቱ ሳንጀራ ጀረኑ ልፍና አዳፊ ደሰራሃካ ማሊፍ ኦቶ ሳንጀቻ ጀረኒ ዋቀዮ ገልገለ ከና ልፍና አዳራሻዳ ነሚ ተቆየቲ ዋቀዮቱ በርባዴ ጀዲሜማ ኤንዩቱ በርባዴ ዋቀዮቱ ሰገንታ ባስ harkiidhe karaan deemne harkiidhe dhaabatee ilaala ture harkii kus dhufee dhaabateera Waaqayyo otoo isaan ilaalanii ni hiikee si gadhiisa otoo isaan ilaalaa jiranii nama guddaa si gochuu jalqaba. Tokko miti kan ergame dhaqaa jedhe malee dhaqi hin jenne amala isaatiin Waaqayyo beektaati gaafa ergamaa si ergus ayisisitin yoo barbaade kudhanan ishee digdaman ishee sittin gargaaraa bida looxiin baasuudhaaf ergamaa tokko miti sadii ture. Kitilaan gara mana keetta ergamu saraawitiin gara mana keetta ergamu eessa deemtu kan jedhu yoo jiraate gara mana raajii mintee deemaa jirra gara eebelu maqaa kee galchadhu elaa gara ishee deemaa jirra maalennaan lafatti geeddaru biyyatti geeddaru sagantaatti baasu Waaqayyo nutti meera waa'ee isaatiif haala mijeessuu deemaa jirra. Haleluuyaa! Hiikamuu kee miti Waaqayyo otoo isaan ilaalan Degana maal jedhu beektaa waa'ee hiikamuu keetiyyuu mataa bu'uudha waan ta'eef jara biratti waan dabalu Waaqayyo. Hingaa jaraaf deebiidha namichichi mataa hoqqataa ol deebi'e harratti hin garuu akkeetti baay'ee gaafa isheen deemuu jalqabdu namoonni uffata uffatanii jiran ofirraa baasanii harratti irra buusaniidha. Koorichaa miti kan ishee irra bu'e keeshaa bunaa miti kan ishee irra bu'e mana nama tokkotti wayyaan gaafa sana ishee irra bu'e birqiidharra uffata isaanii baasanii harratti kanarra hin kaa'u turan sababa maaliinnaan Yesuus hin baachuuf isheen sababa eenyu irra jiruuf Yesuus ilmi Waaqayyo gatee irra ba'uudhaaf jedhuuf. ብዙ ነገሯ አልተጻፈም ዋን tokko garuu nan shakka harrettiin shaaworii gashamte Yesuus Kiristoos garuu irrataaf gabeeran waa'ee fooxaa duwwanutti mammale harrettiin shaaworii galte waan namni hin taane tokko namni ta'ee darbu jira galgala kana waan nama godhameen beenne tokko si godheetu Waaqayyo qeensi kee qoramee dhanni kee miicamee jireenyi kee geeddarame foolii namni hin argane tokko argatte ulfinaan haadaarraa saanaa kaataa kaashaadhaa boos
gaafa beeta faagee dhaabate gara Yerusaalemitti Yihuudaa qaxxaamuramte gaafa ol baatu ishee waa'ee finyoon irraa hiikamuutiif dinqiidha warra achi immoo maal jedhu harreetti ishee finyoon irraa hiikame harree ishee qoqoree irraa dhufte harree ishee godaa dhufte harree ishee Waaqayyoo hiiksise harree ishee akkasiitu jedhaa jiran hamma mata dureen lallabaa geeddarame kaleessa maal ture beektaa sila ganama harree ishee hiikamte harree ishee Waaqayyoo hiike harree ishee mandira keessa turte harree amma moo geeddarame maal jedhama harree ishee Yesuusin baattee jirtu harree ishee ulfina Waaqayyootiif taate harree ishee ayyaana baattee deemtu galgala kana mee inni hiikamta taanaan qullaan deemin galgala kana inni hiikamta taanaan waan biraas irratti argani maqa kaleessa hiikamuu kee lallabama arra garuu ayyaanni sii dabalamuutu lallabama kaleessa fayyuu keetu lallabama arra garuu Yesuus irraa mul'achuu isaatu lallabama warra hidhan duratti waa'ee hiikamuu ishee malee hin lallabamne hingaa lallabni kun diinota keetiif hiikamuun kee hingaa diinota keetiif mataa dhukkubbiidha jaraaf kunu kan biraatti dabalee giffiitii jaraa dabaluun barbaanne Waaqayyo maali nan dhiis baqa jaraaf deebiidha jarri mandaratti tafu kanuma dhagaanii achitti tafu kottateeree fuudhee bahe gaafa deemtu garuu fooxaan hin namne gaabiin hin namne wayyaan kumaatamaan jala buufame የዘንባባ ዝንጣፊ በዛ ላይ ተነጠፈላት ሄደ ማሊ ላላኒቱ ቤታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲምዋን ሸምባቴ ጅርቱ ዋን ሲባች ሰገልገለ ከና በአብይ ለፋ ስረካ ይስራፉደ ዋን ሲባች ሰገልገለ ከና ኢሰ ሆስፒታል አስትማመ ይስራፉደ በአመቃንሳ ኢየሱስ የለሙ ባዱ ገለገለ ከና ካሴ በአመቃንሳ ኢየሱስ የለሙ ባዱ ገለገለ ከና ካሴ ኢሰ ብይ ስረካ ይብት ሰነምነ ስረካ ይብት መቃመቃ ጫሉ ባዱ ገለገለ ከና ካሴ ነሚቶኮ ኢየሱስ በርባዴ እንጀ ማለት waan tokko sitti magalgala kana lafati geessum beeku akka ija xiyyitii garootutti fagaattu argeera lafati deemtum beeku duwwaan deemtu ayyaanicha baattee deemta duwwaan deemtu Yesuusin baadhattee deemta namni tokko Yesuus jedhime maalo dabalee akka homaa waraanaatti Yesuus galgala kanaa kaasee garuu harka afaan irra otoo hin taane mataarra kaa'atanii na duuka deemu galgala kanaa kaasee nama Waaqayyoof ta'u taatee darbi ta'a Asii jira gooftaa koo Asii jira silabsuuf asii jira